207 jedha. Lakkoofsi kun 171 walittu idaane 121 ta'uu deema. Lakkoofsi inni laf kaahee ida'ama isaa irratti dogongoraa qabaatullee walumaa galatti jechuun namni 121 akka du'e agarsiisa. Reuters akka jedhutti ammoo lakkoofsi nama du'e nama 222 jechuun namni 220 oli ijjeefamuun ammaan tanatti mirkanaa'ee jira jechuudha. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa lakkoofsa namoota ijjeefamellee sabaanii qoqoodee lafa kaahee jira. Odeeffannoo sanii isin biraanii gahuu deemna. Garuu saniin durattu mee wantoota jiranii haala ajjechaa ka ammaan tana gabaafamaa yookaan ammoo himamaa jiru isin biraanii haa geennuti. Odeeffannoon BBC'n Itoophiyaa qabatetti hin baay'atu akkuma nama gaddise maatii nama tokko maqaan isaa Kaabelaa Waaqjiraa jedhamu ijoolleen 9 fi haati warraa isaa irraa ijjeefamtee jirti. Ijoollee dhiiraa 5 fi dubartii 4 waliigalattuu irra ijjeefame haati warraalleen ijjeefamtee jirti. Haleellaan kun halkan qixxeen duuba akka ta'e ka dubbate yeroo warri hirribaa keessa turani maatii nam tokko kan namni 10 irra dhumatee fi maatii nam tokko kan namni 13 irra dhumatalleen akka jiru ka dhagahame. Ajjechaan kun ajjechaa suukanneessaa fi akka malee golgoleessa ta'uutti dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haala nageenya Bilishangul irrattu mariitu gaggeeffamaa jira. Marii kana bulchiinsa naannoo Bilishanguliitii fi waraana Abiy Ahmed achittu bobbaasee jidduutti godhamaa jira. Aktivistoonni naannoo Amaaraatii fi warri Biltsiginnaa naannoo Amaaraa yeroo ammaan kana hogganaanii naannoo Bilishangul Ashadli Hassan hidhamuu qaba jechuudhaan yaada dhiyeessaa jiranii. Haa ta'uti malee Ashadli Al-Hassanii ka gulantaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Bilishangul bulchaa jiru kun waraana Itoophiyaa wajjin walgahii irratti hirmaachuun isaa akka malee warra naannoo Amaaraatii fi aktivistoota naannoo Amaaraa dallansiisee fakkaata. Namni jechuun sila mana hidhaattu argamuu qabu ka ajjechaa kana gaggeessuu danda'a jedhanii warri qubetti qabaa jiran raayyaa ittisaa biyya wajjin akkami walgahii irratti hirmaata jechuudhaan falmii guddaa akka kaasaa jiranii ka dhagahame jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa biraatiin ammoo raayyaan ittisaa biyya tarkaanfii loltoota mootummoota Bilishangul keessa socho'anii balleessuu jalqabee jira. Milkii argadhaa jira jechuudhaan ibsa baasaa jira. Milkiin raayyaan ittisa biyyaa argachaa jiru ammoo maal akka tahe ibsi isaa hagamma kanatti waan dubbate akka hin qabne ka dubbatame. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufetu jira. Odeeffannoo naannoo Bilishangulitti warra ijjeefame jedhamu mootummaan Itoophiyaa sabaadhaan gargari baasee ol kaa'ee jira. Beefuma kanaan lammiileen Amaaraa namni du'e 81 yoo ta'u Shinaashaan nama 50 agoo nama 36 yoo ta'u Oromoon namni 40 ijjeefame jira jechuudhaan mujjeeffamee jira jechuudhaan communication aadaa turizimii ispoortii aanaa bulan obbo Kaasahuun addeessi BBC fi gabaasee jira. Odeeffannoon achiin jirtu sana fakkaata. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo naannoo Bilishanguliitu ammaan tana aktivistoonni Amaaraa tarkaanfii fudhatamuu qabu. Naannoon kun diigamuu qabdi jechuudhaan namni akka hoogganaa isaatii duraanii obbo Abbebe Galaafaati barreessaa jiranii naannoon Tigraay illee diigamuu qabdi jedhee kanaan dura jechuun gorsaan Abiy Ahmed Daaniyaala Kibrati dubbachuun isaa mata duree feesbuukii tahee ammaan tan naannawaa jira. Taamiraatee Nagaraa namni jedhama Dirakkoo Federeeshinii Itoophiyaa jedhamee sirni ammaan tana jiru Oromiyaan diigamuu qabdi jechaa jira. Warri aktivistoota Oromoo ammoo maddi rakkoo sirna Federeeshinii Itoophiyaa kana akka sirriitti hojiirra oolchine naannoo Amaaraatti naannoon Amaaraa diigamuu qabdi. Oromoon Amaaraan diigamuu qabdi aktivistoonni jechaa jiranii. Warri Amaaraa Bilishangul fi Oromiyaan diigamuu qabdi jechaa jiran. Tigraay diigamuu qabdi jechaa jiranii. Federeeshiniin ammaan tana ka Itoophiyaa kun akka jechuun karaa irraa miliqaa jiru ka agarsiisaa jiru. Odeeffannoon keekeen ka isin biraan gayaa jijjiirru kanuma fakkaata.
Biltsiginnaan waajirri Oromiyaa haala ammaan tanaa ilaalchisee ibsa baasee jira. Biltsiginnaan Oromiyaa ibsa baase kanaan ija keenya badhaadhinirraa miila keenya ida'amuu irra hin kaafnu ibsa jedhu baase kanaan diinni keenya kaleessa hanga irrattillee ajandaa bocee xiyyeeffannoo keenya galma keenya guddaa irra maqsuu fi ifaajaa jira jechuudhaan uummatni Oromoo yeroo ammaan tana ifaajee diinaa kana fashaleessuudhaan ajandaa diina jala deemuu didee jechuudhaan akkasittuu dubbata. Tarkaanfilee jechuun mootummaa kana bira uummatni Oromoo dhaabbachuu agarsiisu injifannoo juntaa wayyaanee irrattu raayyaa ittisa biyyaa onnee itti horuudhaan Oromoon argate jechuudhaan tibbana qonnaa fi horsiisa bultoonni naannoo keenya tarsiimoo badhaadhinaa maatii irratti mari'achaa turanii kanaafuu jechuun ajandaa biraatiin hin deemnu ajandaa keenya irratti jechuun bu'aa buufachaa jirra jechuudhaan akkasittuu barreessaa jiranii ibsaa kana jechuun taayee dandaatu barreessee fakkaata bakki gariitti ammoo yaadii leencoo lataalleen keessa jira. Yaadii leencoo qindoomina uummataa mootummaa badhaadhinaa hundeessee ta'ee mirkanaa'ee waan ta'eef tarsiimoo badhaadhinaa maatii irratti hubannoo uumuun barbaachisaa argameera jira jedhe. Leencoo lataa dhiyoo kana televizyiinii OBN irratti argame mootummaan kun mootummaa Oromooti rakkoo ni jiru mootummaa kana uummanni hin hubanne waa'ee kaayyoo mootummaa kanaatii fi mootummaa kana uummata barsiisuu qabnaa kan inni jedhe. Leencoo lataa ammaan tana ajandaa biltsiginnaa isattuu bocaa fakkaata. Tarsiimoo san irrattuu paartiin uummanni akka biltsiginna badhaadhinaa irratti hubannoo godhu akka deemu ka dubbatamaa jiru. Gosa kana wanni Itoophiyaa keessa deemaa jiru daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufettuu jira. Karaa biraatiin ammoo hoogganaanii paartii ABN ka duraanii ka ta'e obbo Dassaalany Caannee taayee danda'atii fi deebisee jira. Taayee danda'atu jechuun kanaan dura isa kana Abiy Ahmed aangoo gadaa dhiisuu eegi jedheen dubatti obbo Dassaalany Caanneetii fi karaa feesbuukiitiin deebisee fi warra hambaa wayyaanee warra jechuun hambaa isaanii nyaachuu baratee fi warra injifannoo Abiyyiitii fi hojii isaa hubachuu fi qalbii hin qabne ergamtuu qalbii hin qabne jedhee eeginni arrabseen dubattu. Obbo Dassaalany Caannelleen ammaan tana jechuun taayee ifirra deebisee deebii kenneefii jira. Bifuma kanaani ajandaa uummata Amaaraa karaa irraa gorsuu fi taayee danda'afaati waan isaan godhan kana balaaleffate ammallee walumaa galatti iyyuu biltsiginnaa Oromiyaa balaaleffatee jira. Yeroo ammaan tana aktiviizimiin Amaaraa jechuun sadarkaa guddaallee irratti argame ajandaa mataa isaa boca akka inni jiru dubbata jira. Odeeffannoo kan caalaa isin biraan gahuun barbaachisa waan hin taane fi falmii kana namni dubbisuu barbaadanii ABN fi biltsiginnaa Oromiyaa karaa taayyeetii fi karaa caanneetiin waan ta'aa jiru Dassaalany Caannee daanyeetiin waan ta'aa jiru dubbisuu dandeettanii. ABN jechuun dhaabbata maxxannee biltsiginnaa naannoo Amaaraati waan gosa kanattu jira. Karaa suniin sun akka hubattanii asumaanii isinitti himuu barbaadna. Karaa biraatiin ammoo odeeffannoo takka lama ka gad hafan isin biraan genne gara mata duree kennattu deebina mata duree kennattu deemuun durattume ajandaalee dhimmoolee lamaan kana dubbannuti. Naannoo Maayikaadiraa naannoo Tigraahii kan naannoon Amaaraa dhiyoo kana qabatte magaalaa Maayikaadiraa keessattuu namni Amaaraa ka ijjeefame 600 jedhamee ture. Ammaan tana caaffeen mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa yookaan ammoo Isee Meeguu ka jedhamu dhaabbata durii Profeesar Masfiin Waldamaariyaam Faatii hoogganan namni Amaaraa ka ijjeefame 1,100 oli jechuudhaan gabaasa dura baasee jira. Lakkoofsi warra dhiyeessee kun lakkoofsa mootummaan dhiyeessee 600 irra adda addummaa guddaa akka inni qabu. Warri ajjeefame kunilleen Amaaraa waan ta'anii fi saba isaaniitii fi eenyummaa isaaniitii fi ijjeefame jechuudhaan akkasittuu odeeffannoo baasanii jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo gabaasa Isee Meeguun jedhe sanillee namni dubbisuu barbaadanii weebsaayitii Isee Meeguu irrattu argama. Kanallee kan caalaa jennee yeroo kenna gubuuni akka hin barbaachisne kana karaa biraatiin ammoo ajjechaa Bilishangulii Gumuziitu geggeeffame.
Ajjechaa Bilishangul Gumuziitu geggeeffame irrattu callisuu hin barbaadu ni dubbatte pirezidaantiin Itoophiyaa Adde Saahilewarq yookaan ammoo jaartiin sarara diimtuu sararuun beekamtu san dubbattee jirti. Sarari diiman ishii ka qaxxaamurame yookaan yoo caaphu yoo amaarii ijjeefame qofa ajjechaan gosa kana dhaabbachuu qaba jettee dubbattee jirti. Paarlaamaa Itoophiyaa keessatti warri saba Amaaraa paarlaamaan ajjechaa Amaaraa dhaabuu hin dandeenye diigamuu qaba waan jedhanii odeeffannoo kaasanii jettu miidiyaa hawaasummaa irrattu naanna'aa akka jiru kadhagamaa jiru. Komishiiniin mirgoota ilmaan nama Itoophiyaalleen ibsa baasee jira. Ibsa kanaan mootummaan lammiilee nagaa eeguu hin dandeenye jechuudhaan balaaleffatee jira. Bakka ajjechaan itti gaggeeffame eegumsi hin turre jechuudhaan dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana raayyaa ittisa biyyaa yookaan poolisii naannoo sun akka inni hin qabnellee addeessee jira. Kanattuu gabaafame. Karaa biraatiin ammoo wanti tayaa jira waan biraatu jira. Dhaabbanni Itoophiyaa Embaa Xabbaaqee jedhame yookaan ammoo dhaabbata abbaa gaarii Itoophiyaa kan jedhamu kasilawwan mirgoota ilmaan namaatii fi bulchiinsa gaarii hordofu ajjechaan Bilishangul Gumuz keessattuu gaggeeffame kan gaggeesse qaama mootummaa jechuu waan fakkaatu tokko ibsa baasee jira. Ibsa isaa maddi oduu Itoophiyaa Iziyaanii akka waabeffatee gabaasetti ajjechaa kana ka gaggeesse waajjirri bilchiginna Amaaraalleen dhaabbata kana waabeffachuudhaan akka gabaasetti Bilishangul Gumuz keessatti eenyummaa hundeeffatee yookaan eenyummaa irratti hundaa'ee ajjecha dimishashaa ka gaggeeffame kana warri gaggeesse warra bulchiinsa godina Matakkalee bulchuu tahuu isaanii hubannee jirra jechuudhaan ibsa kana Iziyaa yookaan madda oduu Itoophiyaatiif ergee jira. Jaarmiyaaleen Itoophiyaa kan jedhamu caasaleen jira hundinuyyuu Bilishangul Gumuz irrattu quba qabaa jiranii ammaan tana Gumuz irratti quba qabaa jiranii. Mootummaan Itoophiyaa yeroo wanni Amaaraa tahee jedhamtu miidiyaan biyya suni gurri qabatee iyya mootummaan biyya suni gurri qabatee iyya yoo sabaa fi sablammiin bira taate namni dubbatuuf hin jiru kanattu jira. Karaa biraatiin ammoo propagandanii miidiyaan habashoota oofaa turan. Miidiyaan afaan Amaariyaa dubbatu oofaa turanii televezyiinii Itoophiyaalleen waan bahee fakkaata. Bilishangul Gumuz uummata nagayaa irratti ummata nagaa irratti ajjechaa dhaqqabee fi bulchiinsi Bilishangul itti gaafatamaadha yookaan bulchiinsi Bilishangul madda rakkoo jechuudhaan ETV'n hayyoota seeraa mari'achiisa jira. ETV'n televezyiinii mootummaa Itoophiyaati. Waan kana qoratee irra hin dhaqqabne garuu yaada gam tokko qofa yaada gama warra Itoophiyaa warra Amaaraa yaada calaqqisuu gam tokko qabate Bilishangul Gumuz ummata nagaa irratti ajjechaa gaggeeffame hoggansi naannoo sababa tokko አንድ መንስኤ ነው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ላለው ግድያ የክልሉ ህገ መንግስት አንድ መንስኤ ነው። ሄሪ ናannoo kana madda rakkoo keessa tokko jechuudhaan yaada kan dhiyeessa jira. Heeri naannoo Bilishangul diigamuu qabdi naannoon Bilishangul diigamuu qabdi kan jedhu kan ETV'n yaada gos kana dhiyeessa jira. ETV'n duulaa guddaa naannoon jechuun Amaaraa Bilishangul irrattu gaggeessaa jira. Wanni Bilishangul keessatti ta'e gaddisiisaadha. Waan badaa ta'uu hin qabu. Tarkaanfii kan qaamii fudhatu hundu balaaleffatamuu qaba. Garuu dubbiin deemaa jirtu akka agarsiisaa jirrutti. Karaa biraatiin ammoo maddi oduu Itoophiyaa ka Daani'eel Kibrati hogganu waan inni barreessaa jiru argaa jirra. Maddi oduu Daani'eel Kibrati hogganu Itoophiyaa Press Dirijitiin odeeffannoo guutuutti gam tokko barreessa. Kaan ammoo abbaan taayitaa Broadcast Itoophiyaa ka gurbaan naftanyaa Oromiyaa keessatti fudhate jechuun Andu'aalem Wandoota Andu'aalem hogganu innis taanaan Bilishangul irratti uummata akka walittu irratti duulaa banamaa jira. Wanni nama gaddisiisaa takkini maanguddoota Bilishangul ka Abiyyi wajjin mari'atanii warra Gumuzii san hundaayyuu hidhamanii jiran qabamanii jiran warra marii Abiy Ahmed irra Abiy Ahmed mariisis irratti yaada gaafatanii yaada kennanii gaafii gaafatan cuftunuu qabamanii mana hidhaa akka jiranii ka gabaafamaa jiru kanattu jira. Wanni nama gaddisiisaa. Kaan ammoo karaa biraatiin televezyiiniin OBN fi televezyiiniin ETV wanni isaan gabaasanii waan nama ajaa'ibaa tokkotu jira. ETV'n gabaasa isaa hardhaatiin
ummanni qeellam wallaggaa magaalaa Dambidolloo abaawoo shan irratti duulee jedha. Abaawoo shan irratti ummati duulee jedha. OBN ammoo odeeffannuma gosa sanii takka qabate dhufe jiraattonni magaalaa Dambidolloo abaawoo shan irratti sakatta'iinsi godhanii. Itoophiyaan kun oduun kun yoo ilaalamu tokkoffaa oduun kun lamaan ummati duulee ka jedhu akkamii duula godhee jira. Ummata duulchisiisuu ka duuluu qabu, ka sila seera kabachiisuu qabu, ka waraana qabu, poolisii ka qabu mootummaadha. Mootummaan Abiy Ahmed amma kan akka oduu gaarii godhee dhiyeessullee kufaatii mootummaa kanaa agarsiisa. Ummati mootummaan seera kabachiisuu dadhabee, mootummaan olaantummaa seeraa eegsisuu dadhabee, mootummaan ammaan tana jechuun ka sira qawwee qabatu kan nagaa buusu ka seera eegu mootummaan. Amma ummataa fi ummata wal nyaachisu horizontal violence jennaan karaa sunitti deemee jira. Ummati sakatta'iinsa godhee jedha OBN. Ummati poolisiidha. Ummanni waraana, ummanni milishaa. Kun hundinuyyuu mootummaan Abiy Ahmed mootummaan Biltsiginnaa hagam tokko akka inni kufee ka agarsiisu, hagam tokko mootummaan kun dadhaba akka inni ta'e ka agarsiisu. Mootummaan kun ammoo uummata Oromoo diinomsee, dhaabbata Oromoo diinomsee akka Oromiyaa madda sabboonummaa isii hunda balleessuu barbaadu agarsiisu ta'uu agarsiisa. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo waa takka lama gaggabaabduu sanitti eegi himeen dubattu gara jechuun mata duree waldhabaa Amaaraa kan irra daqiiqaa 10 tokko haasa'uu deemna. Daqiiqaa lama keessatti oduu fixnee. Waraanii Suudaaniitii fi Itoophiyaa akkuma walitti garreeffatan jechuudhaan maddii oduu Alhaddas As-Suudaan jedhamtu akka gabaasetti mootummaan Suudaanii lafa daangaa kadeeffachuu barbaadu hundaayyuu deeffachaa jira. Duulaa kana injifannoon xumurraa jirra jechuudhaan dubbata jira. Karaa biraatiin ammoo maddii oduu Suudaan akka gabaasaa jiranitti Suudaanii lafa deeffachuu qabdu ammallee deeffachaa jirti. Waraanni Suudaanii shaakallii gurguddaa goggodhaa jira kaleeffarra jechuudhaan dubbatanii irra shaakalliin kun kan godhamaa jiru. Wayita Itoophiyaa fi Suudaan dhimma laga Abbayyaatii fi daangaa irratti wal dhabaa jiran jechuudhaan gabaafamee jira. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii kan mootummoota gamtoomanii UNICEF magaalaa Daanshaa kan naannoo Amaaraa dhiyaattu qarqara Amaaraa fi Tigraay gubbaa jirtu bulchiinsa naannoo Tigraay turte. Gargaarsa ijoolleen barbaadu dhaqqabsee jira. Itoophiyaa keessa gargaarsi namoomaa akka bakka hunda dhaqqabuu fi mootummaan Itoophiyaa akka warra gargaarsa nagayaa wajjin hojjetu gaafatee jira. Daa'imman miiliyoona 2,300 naannoo Tigraay keessa gargaarsa barbaada. Daa'imman kan dhaqqabne gargaaruu hin dandeenyu jechuudhaan ibsaa jiraachuun isa dhagamee jira. Dhaabbanni mirga baqattoota hordofoo tokko Eritiriyaa waan naannoo Tigraay keessatti baqattoota Eertiraa irratti gootee guddoo na yaaddessa jechuudhaan dubbata jira. Eertiraan baqattoota ijjeesaa ukkaamsaa biyyattuu deebisaa jirti jechuudhaan himatee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kunin matoota duree oduu guyyaa kanaa kaa'isinii qopheessine odeeffannoo keenya akka guyyaa kanaa kaa'isinii qopheessine bira dabarre wantoota takka lama ka odeeffannoo keenya jechuun isin biraan gahuu barbaannu takka lama akka isin biraan gahuu deemnu ka waada isin amma isin biraan gaha wanti jalqabaan isin biraan gahuu barbaadu ka jalqaba kuno kana. Biltsiginnaan Oromiyaatiif Biltsiginnaan Amaaraa ibsa walirratti baasaa jirti. Tokkoffaa aktivistoonni Amaaraa ka'aabinii warri miidiyaa hawaasummaa gubbaatti jiru ajjechaa Bilishangul Gumuziitu gaggeeffame kanaaf Oromummaa sababa godhatanii jiran. Bu'aan Oromummaa kana bu'aan sabboonummaa Oromootii fi diinummaan ummati Oromoo Amaaraa fi qabu kana jechuudhaan odeeffannoo dhiyeessaa jiran. Odoo Oromoon saba guddaa sadaffaa ajjecha kan keessattuu ijjeefamee taa'u ragaan agarsiisu ajjeefamuu Oromoo miidiyaan warra walumaa galattu dhoksaa jira. Akka inumaayyuu Oromoon Bilishangul Gumuz wajjin ummata bartaaf Gumuz wajjin taatee ajjecha kana geggeessitee godhaa jiran fakkeessanii dhiyeessaa jiran. Ajjecha Bilishangul Gumuzii keessattuu tahee kanaan duratti godina Shawaa Kaabatii fi
godina Shawaa Lixaa keessatti Oromoon qotee bultoota dhalattoota Amaaraa ta'an buqqisaa ari'aa jirti. Lafti kun bulchiinsa naannoo Amaaraa jalattuu haa deebi'u duulaa jedhu babal'aa geggeessaa turan. Duulaa geggeessaa turan kanaan OPDO'n deebii nuu kennuu didde Amaaraa miidhaa jirti jechuudhaani miidiyaan maas miidiyaa Amaaraa miidiyaaleen Amaaraa FMO'n televezyiinonni sagantaalee adda addaa qopheessaa jiran. Odoo sun ta'aa jiru wanni Bilishangul kun dhalate. Wanni Bilishangul kun dhalate Abiy Ahmedii aangoo gadhiisuu qabaa jedhanii irratti duulan. Warris soddaa Abiy akka aangoo gadhiisuu gaafate jedhee anillee gabaasuun ni yaadatama. Abiy illeen karaa taa'ee danda'a dubbii himaa waajjira bilisiginna Oromiyaatiin deebii deebiseef. Warra kanaan hambaa yookaan ammoo harcaatu wayyaanii warra qalbii hin qabne jedhee taa'een deebii deebiseef. Taa'een eegi deebii Dassaalany Caannetti deebisee Dassaalany Caannelleen har deebii deebiseef. Wal arrabsaan itti fufe. Bilisiginnaan Oromiyaa ibsi baase. Ibsi baasan keessattuu gaddi hin ibsanne jedhee warri Amaaraa itti ka'e. Raayyaa ittisa biyyaa kan Oromiyaan hoogganamu Oromoon hoogganamu kan Biraanuu Jullaa Galalchaatiin hoogganamu Ashadli Alhassan pirezidaantii naannoo Benishanguliitiin wal arge jedhame irratti duulame. Duulii guddaan godhame. Kun ammoo maatii Oromoo biratti wantoota adda addaa uumaa jira. Wanni uumaa jiru keessaa Bilisiginnaan waan kan barbaadde. Bilisiginnaan walamaaf waan kan barbaadde. Amaarii nurratti duulaa jira Oromoon wajjin dhaabbadhaa jette. Kana mata duree ajandaa godhatte. Yeroo ammaan tana duula guddaa bantee jirti. Nurratti duulanii jirani, nurratti duulanii jirani, nurratti duulanii jirani jedhanii. Lammaffaa Bilisiginnummaan akka Oromoof dhaabbattuu fakkaattu duula ajjechaa Benishangul kanattuu fayyadamtee heeraa fi seera nafxanyaan barbaaddu diigaafii jirti. Miidiyaa irratti miidiyaa Itoophiyaa warraa gadhiiste miidiyaa warraa Oromoo irratti duulaa jira, Benishangul irratti duulaa jira, sabab sablammii irratti duulaa jira, heera irratti duulaa jira, maqaa balleessi guddaa irratti bobbaa'ee jira. Gadhiistee jirti. Bilisiginnaan deeggarsa Bilisiginnaan waajjirri Oromiyaa deeggarsa Oromoo barbaaduuf fakkeessullee gaafii Oromoo deebisuutti hin jiru. Deebisaallee hin jiru. Inumayyuu aktivistoonni naannoo Amaaraa Bilisiginnaan Oromiyaa nu arrabsee jira harree nuun jedhe. Gaafii harreetii gurra hin kenninu jedhee nu arrabse jedhanii deebii deebisanii harreen nu miti harreen eenyu akka taate hin laallaa jechaa jiran. Lachuu harree waliin jechaa jiran aktivistooti warra. Waa takka hubannuti. Bilisiginnaan Oromiyaa Oromoof lolaa hin jiru. Oromiyaaf lolaa hin jiru. Gaafii Oromoo deebisaa hin jiru. Oromummaaf lolaa hin jiru. Uummata Oromoof lolaa hin jiru. Quuqa Oromoof dubbachaa hin jiru. Bilisiginnaan Oromiyaa inumayyuu yeroo kamiyyuu caal diina Oromoo ta'ee meeshaa alagaa meeshaa diina ta'ee hojjechaa jira. Odeeffannoo warri torbaan kan keessa baasee laala. Abaa'oo 782 ijjeesne jechuudhaan uummata nagaa bakka hundattuu hidhaa jiran. Uummatii Oromoo abaa'oo 5 irratti duulee jedhanii uummataaf uummata walitti kaasuttuu jiran. Deeggartoota abaa'oo 5 fi deeggartoota Bilisiginnaa jedhanii uummataaf uummatii Oromoo akka wal nyaatu godhaa jiran. Harargee keessatti jiraattota Haramayaa, Qobbootii fi Awwadaay gibiraan kasaarsaa jiran. Sabboontota Oromoo bakka hedduutti hidhaa jiran. Jawaar Mohammad sababa Bilisiginnaa Oromiyaa man hidhaa jira. Dr. Hussein Kadir sababa warraa hidhaa jira. Hayyoonni Oromoo maqaa warraatiin hidhaa jira. Bilisiginnaan Oromiyaa kan irra guddattee gaabbitee sirrooftee Oromoo dhiifama gaafattee Oromoo wajjin araara buusaa jirtu. Ammallee taanaan irri caala meeshaa nafxanyaa ta'uu fi irri caala nafxanyaa tajaajiluu fi
irri caala nafxanya biratti fudhatama argachuu fi Abiy Ahmedii carraaqaa jira. Silaadoo akkas hin taane uummata Benishangul ka gaafii nagaa gaafate hin hidhu. Silaadoo akkas hin taane tokkumaan odoo Benishangul wajjin hin mari'atinu waraana achittuu babbaase uummata Benishangul irrattu jechuun ajjechaa hin goosisu ture. Uummata Oromoo ka Benishangul keessa jiru maqaa baa'uu shaniitiin duuchan hin hidhu ture. Dimshaasha hin hidhu ture. Har'a gumuuzii caala Oromoo hedduutu Benishangul keessa manidhaa jira. Dhugaadha lakkoofsi Benishangul ka gumuuziitiif bartaa hidhame gadi hin dhiyaatu. Oromoon ammoo ka waan kan keessa hin jirre lakkoofsi kumaataman lakka hidhamee jira. Biltsiginnaan fira Oromooti miti. Biltsiginnaan Oromiyaa. Abiyyi fira Oromooti miti. Abiyyi diinaa Oromootidha. Abiyyi nama Oromoo barbadeessu balleessu barbaadudha. Kun gaafii kun shakkii waan takka hin qabu. Nu Abiyyi yoo deeggarrullee yaadirrattuu deeggarra. Yoo morminullee yaadirrattuu mormina. Malee Abiyyi maqaa Oromoo keessaa dhufe OPDO no OPDO maqaa Oromoo durillee ittiin nu bulchuu fi Oromoo cunqursuu fi malee Oromoo fi Oromiyaa takka taatee hojjattee dhaabbattee Oromoo fi Oromiyaa tajaajiltee hin beektu. Meeshaa diinii hojjattee hin jijjiiramti jennee abdanne warri san abdatu hunda nyaatanii garii manhidhaatti naqanii garii ijjeessan. Fakkeenyi Jawaar Muhammadiitiif Hacaaluu Hundeessatidha. Ammallee taanan Biltsiginnaan nafxanyaatiif. Biltsiginnaan waajjirri Oromiyaatiif Amaaraa wanni isaan irratti wal dhabaa jiran kaayoo irratti wal dhabaa hin jiran. Hegeree Itoophiyaa irratti wal dhabaa hin jiran. Wanni isaan wal dhabaa jiran Abiy Ahmed haga barbaannutti meeshaa nuu hin taane haga barbaannutti Oromoo nuuni hin echaa jiraate malee Abiy Ahmed nutti dabee miti. Ka isaan jechaa jiran wanni isaan godhaa jiran. Kana wanni deemaa jira. Kana mi hubachuu qabu. Wal dhaba kaayooti miti. Nurratti wal dhabaa malee nuuf wal dhabaa hin jiran. Nu nyaachuu fi wal dhabaa jiran malee nu nyaachisuuf miti yookaan nu miidhuuf malee nu fayyaduuf miti ka isaan wal dhabaa jiran. Kana wanni Oromoon hubachuu qabdu. Abiy Ahmed nafxanyaattu jibbee bira dhaabbannaan dogongora. Nu kaayoo fi bira dhaabbannaa kaayoof ittiin lolla. Abiy Ahmed wani nu jibbinuuf sabboonummaa Oromoo jibbee fi jibbina. Abiy Ahmed wanni nu itti duulluu fi gaafii Oromoo ka bu'uura deebisuu fedhii hin barbaadu sirna Minilikii boolla baasee mataa irra nu kaa'uu barbaadaaf lolaa ni jira. Abiy Ahmed wanni nu dura dhaabbannuuf hayyoota Oromoo badii tokko malee manidhaa keessattuu nafxanyaa gammachiisuuf naqee hiraarsaa jira. Abiy Ahmed wanni nu dura dhaabbannuuf kaayoo Oromiyaa diiguu qaba. Kaayoo Itoophiyaa Minilikii boolla baasuu qaba. Kanaaf dura dhaabbanna. Nafxanyaattu wal nyaate dhuga wal nyaachaa jirti bakki garittu. Garuu wal nyaachisi warra kun wal nyaata yaada yookaan ammoo tarsimoo Oromiyaa fi jecha osoo hin taane aangoo fi bu'aa warraatiif gara warraati wal dhabaa jiran. Abiy Ahmed nama akeeka Minilikii akeeka nafxanyaan bakkaan baastu barbaadu bakkaan baasu nutti himee nutti dubbate. Kan Abiy Ahmed afaan isaa dhageenya jirra. Gorsa isaa Andargaachoo Tsiggera dhageenya jirra. Gorsa isaa wantira dhageenya jirra. Biraanuu Neggaarraa. Abiy Ahmed karaan itti jiru karaan nafxanyaa ijaaruu kun karaa sirrii akka inni ta'e ummati Oromoo hubannoo dhabaaf. Ummati Oromoo hubannoo dhabaaf Minilikii jibbee jedhe nama siidaa Minilikiif dhaabe. Akka Biraanuu nutti himte. Ummati Oromoo dargaggeessi Oromoo wallaala waan ta'eef waan kijibaa kan itti himame. Sunirraa kan ka'e siidaa Minilikii jibbaa. Dargaggeessi kan gaaf tokko jijjiiruu danda'e siidaa Minilikii dhaabeef jira. Kaayoo Habashoonni Hagaardhaa jechuun lolaafii jiran. Abiy Ahmed Oromoon ka siidaa Minilikii dhaabe kana Abiy Ahmed ka projektii Minilikii bakkan gayaa jedhe Daani'el Kibret nutti
wallaal irraa hubannoo dhabuu irraa kan ka'e jibba ummati Oromoo biltsiginnaa ilaalchise hubannoon isa dabaluu qaba. Leencoo Lataan nutti himaa jira. Leencoo Lataa kan nafxeenyaa balleessina nafxeenyaan diinaa Oromoo jedhee kakati. Kakalee Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi yookaan ammoo diigamuu qabdi jedhee kitaaba barreesse. Itoophiyaan must change or perish. Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi yookaan diigamuu qabdi barbadaa'uu qabdi ka jedhu. Har'a Abiy Ahmedii kasiidaa milikii dhaabee kalee biraa baqatee deemee har'a itti deebi'e. Oromoo waan hin beekneef hubannoo hin qabnee fi falmaa jirra jedhee akkasittuu dubbachaa jira. Akkasittuu barreessaa jira. Duubannan jechuu barbaade gabaabdumatti. Nafxanyaan karaa biltsiginnaa Amaaraatiin ergamtuu warra karaa biltsiginnaa Oromootiin wal nyaachuu warra hak tokkotti Oromoo buusuu danda'a. Garuu tokkolleen kenna miti. Tokkolleen bu'aa nu buusanne yaaduu hin qabnu. Cuftunuu diinuma. Nu Oromoon Abiy Ahmedii ka deeggarruuf waan biltsiginnaan Amaaraa warri soddaa itti ka'eef miti. Warri soddaa haga nu barbaannutti maaliif nuun hojjannee ka jedhurraa itti ka'an malee jibbanii mitis. Oromoof hojjate miti ka itti ka'an. Oromoof duulee miti ka warri itti ka'u. Haga nu barbaannu maaliif Amaaraa duulaa hin jirre, Amaaraa wabuusaa hin jirre ka jedhuun itti ka'an. Kana wanni beekuu qabnu. Kana ajandaan kenni yaada irrattu kaa'uu danda'uu qaba. Abiy Ahmed har'a filannoo irratti yaadii dhiyaachaa jiru yaada Itoophiyaa tokkitti qofa. Filannoo waxabajjii 5 bara 2021 geggeeffamu irratti hayyoonni Oromoo hirmaachuu hin danda'an manidhaa jiran. Filannoo kanatti ABO'n hirmaachuu hin danda'u, KFO'n hirmaachuu hin danda'u. Maaliif? Waajjirri isaanii cufaa, hoggansi isaanii hidhaa, yaadii dirreen siyaasaa irratti dorgoman hin jiru. Badhaadhinaa qofa wanni jira jedhame. Biltsiginnaa qofa. Maqumaaf jiran. Karaa biraatiin ammoo piroojeektiin Milikii bakkaan baasuu ka jedhu guddatee mul'atee filannoof dhufuu deemaa jira. Nu Abiyyi yaada fafalminu malee Habashaattuu itti duulee, Habashaattuu itti kahee maali miti. Yoo federeeshinii dhugumaan jaalatanii federeeshinii hojiirra oolchanii nu haa agarsiisanii. Yoo Oromiyaa dhugumaan jaalatanii mirga Oromoon gaafatee fi uummati Oromoo gaafate hojiirra oolchanii hojii isaaniitiin deeggarraa malee qabatamaan waan isaan hojjetaniin deeggarraa malee warra Amaaraatiin walii galanii karaa jalaatiin akkas ajandaa uumanii akkas nu soban kan hin taatu. Biltsiginnaan Amaaraa, biltsiginnaan Oromiyaa harree nuun jettee jedha. Harree waliin jechaa jiran. Biltsiginnaan Amaaraa karaa aktiivistootiin harree nam ta'uu laaluu deemnaa. Dhugumaan lachuu harreedha. Harree wal dhiittu ilkaan wal hin cabsitu. Yookaan garaa wal hin tarsaaftu. Dhiiticha harree kanirraa wanni warri wal miidhu hin jiru. Wanni warri waan tokko wal miidhu hin jiru. Harreen aadaa isii wal dhiitte. Ilkaan wal hin cabsitu. Lachuu warra akka tokkooti. Lachuu warra diinomsee nu laalu. Biltsiginnaa Oromiyaa maali odeeffannoo jettan kan Amaaraa wal dhabaa jiran jedhamee callisnee ija dunuunfannee deeggarsii kennuuf kun eessaan nu hin baasu. Inumaayyuu haala warri ammaan tan itti jiru ilaalchisnee akkamiin bu'aa irraa buufachuu dandeenya bu'aa siyaasaa. Akkamiin gaafii Oromoo cimsuu dandeenya. Abiy Ahmed gaafilee bu'uura Oromoo deebisee jira jedha gaafadha sun irratti deeggarsa kennaaf. Jawaar maali fide? Balleessan Jawaar gadaa dhiisu. Afaan Oromoo afaan federaalii godhee jira. Warraaqsi dinagdee Oromiyaa ka jedhu hojiirra oolchee jira. Daangaa Finfinneetii fi bulchiinsa addaa Oromiyaa sararamee Oromiyaan Finfinneen Oromiyaa jalatti deebite. Oromiyaa jalatti deebitu miti. Bu'aa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu. Ka pirezidaantiin Amaaraa duraanii Dr. Ambaachoo Mokkonin beekamtii kenneef sana biyyi deebisee jira. Ka wayyaaniin gaafa protestii Oromoo dhumaa kadhachaa jirtu gaafii isinii deebisnee waa hunda isinii goona. Deebisee jira. Mani Oromoo duutii itti galaa jirtu kun maaliif? Namni 10,000 hedduu hidhamee jiru kun maaliif?
Oromoon kan gaafachuu qaba. Kana yoo Abiyyi kan deebise Abiyyi gaafii Oromoo deebise jedhame. Malee Amaarattu itti kahee jennee wanni nu Abiyyi bira dhaabbannuuf hin jiru. Yaadi biraa. Amaarree gaafiin isaa diriira. Itoophiyaa dullatti deebisuu barbaada. Itoophiyaa nafxanyaa dhaabuu barbaada. Olaantummaa deebisuu barbaada. Olaantummaa nafxanyaa. Kan ammaan tana sabaa fi sablammiin balfee jira. Bilishangul Gumuzii waan ija banattee beektee fixamaa jirti. Bartaan waan ija banattee fixamaa jira. Sidaaman, Walaytaan, Kafaan, Somaaleen, Affaar irratti duulaa jiran. Yaadi nafxanyaa moo'amee jira. Yaada nafxanyaa moo'am kana irrattu sabaa fi sablammii wajjin wal bira dhaabbanne hojjechuu dandeenya. Miidiyaan Oromoo sagalee sabaa fi sablammii ta'uu qaba. Maaliif Bilishangul Gumuziif yeroo hunda afaan Oromootiin waa isinitti hima. Maaliif Bilishangul Gumuz Bartaa fi Gumuz maa Okomoo Shinaashaa akkuma Oromoo cunqurfamaadha. Akkuma Oromoo rakkoo qaban. Akkuma uummata cunqurfamaa sabaaf sablammii Itoophiyaa sagalee hin qaban sagalee ta'uu fi qabna. Sagalee warra dhagahamuu qabu. Sagalee warra ta'uu danda'uu qabna. Ife cinaa hiriirsuu danda'uu qabna. Yaadii nafxanyaa biltsiginnaan nafxanyaa dhiyoo dirree biltsiginnaa irrattuu jechuun tumamee yaadii warra. Yaadi warra Gumuzii fi Bartaa mo'achuu dadhabee facaastee gargari galchite. Miidiyaa qofirra jiran. Kanaaf Oromoo miidiyaa ofii ijaarratee sabaa fi sablammii kanaaf sagalee tahee yaada walittu qindeessee deemuu danda'uu qaba. Akkasiin deemuun barbaachisaadha. Ajandaa irratti jechuun hojjechuu danda'uu qabna. Kaan wanni filannoo jedhamu kunin bakka Oromoon waan filattu hin qabnetti bakka Oromoo yaadii isaa dirree siyaasaa irraa haguugamee jirutti bakka sila filatamtoonni uummata Oromoo naatawaa jiran manidhaa keessatti miidhamaa jiranitti bakka sila Oromoon sabaa fi sablammii wajjin hariiroo gamtaa uummachuu dadhama warri gamtaa Oromoon heedatu sun barbadawanii faca'anii jiranitti bakka yaadni federeeshiniitiif federaalizimii itti hacuucamee jirutti filannoon haala ammaan tana keessatti ta'uu hin danda'u. Oromoon filannoo sin qabu, waan filatu sin qabu, waanuma filannoo deemuuf iyyuu hin qabu. Rakkoon Itoophiyaa rakkoo walxaxxuu rakkoo filannoon furtee miti filannoon illee hin hiiktu. Filannoon hin finne, filannoon hin furtu. Biltsiginnaa Oromiyaa ka adeemsi nafxanyaa laf qabsiisuu barbaadu Oromoon irratti duuluu qofa. Falli jiru. Irratti duullee mirga falmannee irraa argachuu qofa. Mormiin, falmiin, miidiyaan, dippiloomaasiin yoo akkas hin taane abaluu kiyyatti Oromoo abaluu kanattu gandi kiyya abaluu kiyyattu achi jira jennee yoo akkas deemtan gabrummaa baraa baraatii fi if dabarsinee kennaa if saaxilaa jirra. Kunin qabsoo Oromoo ni miidha ni galaafata. Waan goonu keessatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo dagachuu hin qabnu. Bahar Daarii Gondar irra dhufaniiti miti. Ka Jawaar Mohammadi hidhe. Nu waa hidhuu jechuu danda'an. Ka Jawaar Mohammadi hidhe. Abiy Ahmedii ka masaraa 4 kiiloo jiru isaadha. Ka Baqqalaa Garbaa hidhe isaadha. Ka Abdii Raggaasaa hidhe isaadha. Ka Dr. Hussein Kadir hidhe isaadha. Ka hayyoota Oromoo hiisisaa jiru isaadha. Isaa kana kanu ijarraa buqqifachuu hin qabne. Diini kenna. Adda durummaadhaanis waan namtichi kun nu godhe abbaan fedhi Itoophiyaa fedha bulchu. Diktaatarii saba kamiyyuu gos kanayyuu godhuu hin danda'u. Waan Abiyyi nu godhe. Biltsiginnaa wal nyaattee jirti. Wal nyaachuu isaanii haasawaa waan tokko garuu nuuf wal nyaachaa hin jirtu. Nurra wal nyaachaa jirti. Kan beekuu qabna. Kun jechuun maal? Abiyyi biyya bulchuu dadhabuu mootummaan isaa bibittinnaawaa jiraachuu har'a poolisii fi raayyaa ittisaatiif milishaadhaan nagaa buusuu dadhabee uummataaf uummata walitti kaasee horizontal violence
garasitti biyyi geessaa jira. Bakki cuftuun Itoophiyaa keessatti bakka jeequmsa taatee jirti. Kan ammoo hawaasi addunyaa akka inni beeku duula dippiloomaasiitiidhaan saaxiluun barbaachisaadha. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan irratti yaadii kan kennadde kana fakkaata waan daawwattan hordofaniif hedduu isin galateeffannaa. Warri jechuun ayyaana guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosii kabajanii bagaa ittiin isin gahe jechaa jirra. Torbaanii kunniin torbaanii ayyaanati. Kirismaasittu jira, waggaa haarawaattu jira. Namni aadaa ayyaana waliin dhufe kabajuutu qaba. Haa ta'uuti kun koronaa vaayirasii akka malee hammaachaa waan jiruuf yeroo ammaan tana walitti dhufuun hin barbaachisu. Kittibaata yookaan immoo tallaallittu jira jedhamee of dagachuun akka hin barbaachisne akka dubbatamaa jiru. Dhukkubni koronaa vaayirasii yeroo ammaan tanatti sanyiin vaayirasii haarawni argama akka jirutu dubbatamaa jira. Kanaafuu of eeggannoo godhachuun ammallee taanaan walitti dhudhufu baay'isuu dhaabuun dhukkuba koronaa irrattisuu fi maaskii godhachuu fi gargarii faffagaachuun barbaachisaadha. Harka akka gaarii dhiqatanii maaskii godhachuun akka malee barbaachisa. Sanitaayizeriin harka goffachuunis barbaachisaadha. Dipaartimentiin fayyaa Minisoota akka jedhutu sila aadaan amantii kiristaanaa Kirismaasii gareedhaan kabajama. Haa ta'uuti malee haalli ammaan tana rakkisa waan ta'eef virtually online wajjin kabaja wajjin nyaata nyaadhaa telefoonadhaan yookaan viidiyoodhaan walaala malee walitti dhufuun hin gorfamu jedhamee jira. Namni tokko dhukkuba vaayirasii irraa koronaa vaayirasii irraa bilisaa jedhee yoo qormaatii isaa agarsiisallee haga qormaatan duraati malee qormaatan duubatti waan tahuu fi wabiin hin jiru jedhee jira qormaatii suniin. Kanaafuu of eeggachuun barbaachisaadha. Keessattuu bakki amantiin kaatolikii kiristaanatti kabajamtu guddaan Phaaphaasiin kaatolikii iyyuu sagantaa isaa akka durii uummata guddaa walitti qabee dhaamsu dabarsuu hambisa jira. Kanaafuu bakka kabaja ayyaana kanarra irratti gargarii faffagaachuudhaan walitti dhufuu xiqqeessuudhaan dhukkuba koronaa vaayirasii akka ittifamu dhaamsii darbaa jira. Biyya hedduu keessatti koronaa vaayirasiin amma bifa haarawaa taheen faffaca'aa miidhaa dhaqqabsaa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwachaa jirtanii fi hedduu isin galateeffanna. Oduma ammaan tanaayyuu oduu ilaaluu jiru hoogganaan paartii mormitoota Maalii Sumaayilaa Siisee namni jedhamu dhukkuba koronaa vaayirasiitiin du'ee jira jechuudhaan maatiin isaa ibse jechuudhaan Aljaziiraan gabaasa jira. Pireezidaantiin mootummaa Firaansii Emmanuel Macron dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabame ammaan tana akka namirraa addatti baasadha gabaasuun kennii yadatama. Dhukkubni koronaa vaayirasii yeroo ammaa tana sodaa addunyaa guddaa tahee akkuma itti fufettu jira. Keessattuu yeroon kun yeroo qufaallee waan taateef koronaa fi qufaa walitti miidhaa guddaa dhaqqabsaa jira. Waan daawwattoonni hordofaniif hedduu isin galateeffanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya akka sa'aatii kana hagasuma halkan dansaa guyyaa dansaa isiniif haa ta'uuti. Nagaan nu oola nagaan nu bula.